walgargaarsa macaa tuulamaa jedha. Ani maqaa kanaa fi gosa macaa tuulamaa biratti immoo bari sun bara Sillaaseeti maqaa Oromoo isaa dhimma magaalaa jedhamuun ijaaramu ture. Kanaaf Hayilamaariyaam Gammadaa Baalamutti isaa namoota bishaatoodha. Akka sababa maal godhanii naannoo Addis Ababa ejeree jedhamee rammoo kan deddeebite achirratti macaa tuulamni bakka itti waldaangessu ture. Tuttuqaan moorii keessii godhanii achirratti macaa tuulamni yeroo taabonnoo kana fa'aa farda gulufuu irratti warri eebata. Hayilamaariyaam Gammadaa shaarbiidha isheen araarsaa jaarsummaa baheen macaa tuulama sitti bira baraawwadha jiru kanaa araarsaa jedhee sababa sanaan yeroo nama sadii ganda birattis arsiisumas dhaqee Oromoo walitti araarsaatti fudhachiiseeti akka kanatti miila butate. Edda jabaatee booddee immoo raajaa maseeraawwanii dhufanii dhiibbaan sun ammallee himamu jirti. Kaayyoon waldaa macaa tuulamaa maqaan isaa misoomaa fi walgargaarsa haa jedhu malee gabaabumatti eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruu kana kan inni baay'effatee gadi jaarraa ani jedhu kana booddee Bardhibbeedha kan jedhamu mirga Oromoon Bardhibbee 16ffaa keessaa isa dura qabu sana deebi'uu isaati hawwiin Oromoon qabu waldaa macaa tuulamaa yeroo sana qabu Bardhibbee 16ffaa keessa maal akka ta'e gosootatti barreeffama adda ta'e yookaan sakkateera poolisa irratti dubbannaa. Egaa kaayyoon Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Oromoon tokkummaa eenyummaa isaa Bardhibbee 16 fuuldura qabu isatti deebisuu kaayyoon isaa kan ture. Garuu haasa'aa jira waan hin danda'amneef yeroo barsiisan mooraa ijaarraa mana barumsaa ijaarraa wanta akkasiin barsiisaa turanii wanni nama dinqu waan jaarsi tokko bara sana jedhee manguddoota dhaga'e Oromoon akaadaamiik wanni barachuu haa baatu malee baay'een isaa shaarkiidha. Amma mana barumsaa ijaarraa mana yaalaa ijaarraa nooraa lagaratti ijaarraa jettu meerree sinota akkaan ijaarree waan hin argee jedhe sammuu namaa gidduutti nooraa ijaartanii isan argee. Macaa tuulamatu walitti ce'e Booranaa fi Gujiitu walitti ce'e nooraa isin ijaartanirra malee konkolaataan isarra ce'u eessa jira. Kanaaf sammuu namaa walitti ceesisuudhaanii sammuu namaa walitti ceesisuudha wanti guddaan immoo wanni guddaan isa asirratti dhiibama naa godhaa gorsa wanitti na jalaan fudhatinaa garaa keenyaaf nyaata dhugaatii hin binnaa sammuu keenyaallee gara fuulduraatti jedhan matsaafa barroo kitaabolee adda addaa binnee sammuu keenya cabsuu qabna. Eenyummaan keenya achirraa kan inni cimu. Aartiin sammuu jabeessaa nyaanni garaa jabeessa hirree jabeessa. Yoo aartiidhaan guddanne yoo waan barreeffame seenaa keenya eenyummaa keenya yoo barree sammuun keenya hin jabaata. Habashoonni immoo Oromoo sammuu jabaateen jaallatan. Oromoo irreen jabaateen jaallatu hin ergamaa fi ba'aa baatan inni gaariidha. Oromoon sammuu jabaate immoo gaaffii gaafata isaan jaallatanii waldaan macaa tuulamaa kaayyoo sammuu Oromoo eenyummaa Oromoo jabeessuu irratti kan inni ka'ee egaa irratti warri ogummaa adda addaa qaban irratti dubbatu amma waa'ee naannoo kanaatti hin deebi'a gabaabumatti maal jedhanii irratti dhufanii egaa waldaa macaa tuulamaa 55 akka biyya Habashaatti namaa bara sana dhufamee deebi'ee banamee waggaa 3 tureetu cufamee 2004 akka biyya kanaatti cufamee sintaayyoon faatuun waan jirraa 2007 last baname manumti murtiin eeyyamee 2011 wanni gochuu diddanii heeyyama haaromsuu diddanii kanaaf amma himatayyuu sirriitti qopheessaa jirra. Ammasitti garuu namni maqaa waldaa kanaatiif wal ga'e poolisiin warri humna tikaa jedhaman adamsanii akka qaban ajaja dabarsineerraa jedhanii bilbilanii namaamanii goottuu fudhu mallatteessinaan jedhanii sababii mallatteessinii bukkee miseensota boordii mataa isaaniitu bilbilaa walitti himnee mana shaayii takka takkatti wal geenyeeti waan ta'e murteessinee hojjettoota waa hin jedhaman tokko kaffallee isayyuu hin gamnoomne
qarshii irreechaa fi barbuleetti baasuuf boodee jennee gara kuma 8 ture ishee baafnee turre qophiirra waan jirruuf malee akkuma nu barreessanii san herrega baankii dhufaniiru anji'a sanaa yeroo walitti fuudhee walitti agarsiisuu dhaqu herregni hin baramu cufa. Kanaaf ishii sanaan odaa hojjettoota soorata odaas ganda gandatti gurgurree akkuma kanatti dhiibnee jarri nummachuus hin barbaanne akka banamus hin barbaanne namni sun duun sodaatee maqaa adda addaatiin waan hidhamuuf yoo amma wal geenye macaatu lamatti wal gaan jedhee nuuf miti waan biraatiin gena ta'e nama rukutee firmaa isaa birrii mootummaa haatu arginee jedhu amma waaqa sodaachuunis waan akkasitti fakkaata. Piroofeeshinaalii nama akkasumatti nama argeen beekne irratti ragaa ba'utu jira baay'ee. Boruma xinnoo kennuu fi dhiiraa akkasii tokkuma nama jiraan hojjetu ofiitoo nama irratti ragaa ba'a. Haala kana kanaan kan ta'e ammaaf akkuma dhufametti jira. Egaa dhufamuu masaa sana jala haala si amma waan tokko deddeebinaa jirutti meejir fa'iin sana galatu wal barreerraa gara isaaniitti barreessee yoo xiqqaate waldaan kun achii badu asittillee akka jiraatu maaliif akka tasaa amma ka'a banaa gaaf tokko tun jedhanii horii keenya sana immoo gadhiisisuun banaa wanni adda addaa barbaada. Tarii anii fi abbaan herregaa jallaan hin jirru yoo ta'e immoo kana sanuu nama gaafatu wanni mallattoo isaa baankiitti gashee horii baasaa baasuun isaa filatisuu waan maluuf isin hamma danda'ametti yoo jiraattan yoo dhabame liqiidhaan illee hamma miilli keenya lafa dhaabachuu waan nu gootu jedheen yoo danda'ame nuu gochuu qofaa moo miti asillee ilmaan Oromoo jira akka asittis waldaan kun dhaabatee rakkoon dura jirullee akka hubatu gargaarsa nuu danda'ametti akka nuu godhu jedheen Niijerii fi abarraadhaan mari'attee waaqayyo haa galatu ani karaa koo namni baay'ee illee jedhu hamma hawwee olitti ta'eeran jedha kunillee karaa tokko jabuun Oromoo agarsiisa. Biyya kana keessatti yeroo dhaabbattan dhuguma asitti mana barumsaan gaartanii yookaan karaan hojjettanii garuu achitti amma gaa'oo waan jedhamu tokko jira yuunivarsiitii gaa keessa gumii aadaa afaan Oromoo kan jedhutu jira. Kuni yuunivarsiitiuma hunda keessa jira. Waan tokko waan itti gammadu kana keessa illee fedhu higher school higher institution Oromoo Itoophiyaa jedhamu keessa jiru keessatti kan mootummaa keessattis kan nama amantaa keessattis kan dhuunfaa keessattis wanni nama dinqu Oromoo maajoritii. Kuni wanta baay'ee hawwinu even manni barumsaa warri dhuunfaa horii guddaa kaffalchiisu garuu kaffaleetuma barata Oromoo. Ilmi qonnaan bulaallee kaffaleetuma barata. Kanaaf bakka hundatti agarsiiseera Oromoon baay'ina isaa. Mana barumsaa olaanaa keessatti Oromoon eessa caala warra kana. Tarii hundi isee wanni walitti dabalamtee isa walitti Oromoo waan walitti bakka amma jirtu hundi walitti dabalamte. Kun gammachuu guddaa. Kanatti aansee maaltu jira? Hunduu gaa'oo qaba. Gumii aadaa afaan Oromoo kan Finfinnee yeroo hundumaa kamisa galgala hamuudhamu. Ijoolleen irbaata nyaattee isa booddee deena booddee akkuma duratti Oromoon seera qabayyoota qabatuu miti galgala. Gaafa kamisaa ijoolleen yuunivarsiitii jirtu eebboo taphatan wal faana. Wayyaa aadaa geessanii, callee geessanii, caaccuu geessanii, bokkuu geessanii wanna barbaachisu hunda inni sirbuu danda'u inni sirbaa, inni geeraruu danda'u inni geeraraa, inni mammaaksa beeku mammaaksa walitti himaa. Tokkoffaa jaalalaaf tokkummaa isaan gidduutti uumee lammata dhugaa dubbachuudhaaf wanna guddaatu irraa barama. Inni Arsii kan Wallaggaan beeku, inni Booranaa isa Kamisee yookaan Darraa kaaba shawaa jiru hin beeku. Kun wanni guddaa uume. Addunyaa guddaa fidaa jiru. Kunillee waan itti gammachuu qabnudha. Barana gaa'oonni Finfinnee waggaa 3ffaa isaan akkasitti fakkaata. Barana barreeffama barroo waan ofii kan jedhu tokko baasaniif. Egaa gara waggaa 3 waldaa Maccaa Tuulamaa waggaatti gara 3,000 hin gargaarra turre amma keenya fageera hin gargaaru nama dhuunfaarraa argatu. Namni dhuunfaa biyya keessaa immoo qarshii dhabuu qofa miti rakkoon isaa yoo gargaare adamsanii qabu. Qaraxa hin jirre irra qaba.
waan hin balleessiniin dubbitti itti barbaadu. Kanaa inni irraa baqataa garuu akkuma itti baasaa jiru yoo isinii danda'ame horii waldaa kanaa horii dhuunfaa miti namni eegaa horii waldaa akka barbaadan hin ajajamu. Baasiin isaas rakkisuu danda'a garuu dhuunfaan illee walitti buuftanii yeroo waggaatti gaa'oon waan ittiin baruulee sana baafatu yookaan waan ittiin meeshaa aadaa isa barbaachisu sana fudhatu. Barana wanni guddaa qopheessan magaalatti ba'anii galma guddaa kiraa fudhatanii warri sirbitoonni danuunfaa Hacaaluunfaa Taaddalee Gammachuufaa wanni wanta akka hundaatti Oromoon bahee daa'imni maal bahee sirbee duulee sana kan qopheessee akkuma hammuma gammadamu sana immoo iji diinaalee irra bu'aa 2011 warra akka kanatti qopheesse keessa amma siisee kan argasee hiriyaa wajjiniin hidhaa jiru. Bara sana aktiivii koordineetarii kan biyya alaatti illee achuma galma sana keessaa dabarsu siisee sarbeessaa ture. Amma isaa dabaratitti irreeffatte dhanii qabanii hidhaa jira waggaa lamaa fi jaatti murteessanii. Riskii akkasii fudhatanii hojjetu beeku ijoollee. Maal achisoo asis achisoo achis asii jirraa achis angee mana buunaa dha gurbaan tokko. Achis waan geessitanii immoo naasis buunee irraa keessumaa adeemuu hojjetaa jira. Kanaaf yoo isinii danda'ame isaaniin yoo gargaartan yoo gargaaruu dadhabdan illee waldaan uummata waamee